Ashama harka fuunee hordoftoota keenyaa sooretti YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii channel kanaa tahaa waan nu hordofaa jirtaniif guddaa galatooma. Egaa gara hojii isaatti yeroo deebinu daabboo abaaboo fakkaatu kan hojjechuudhaaf wantootni nu barbaachisan daakuu aannanii, hanqaaquu, zayita, aannan, sukkaara, soogidda, baking powder fi yeastidha. Hamma ani fayyadame gubbaa screen irra kaa'een jira. Full recipe isaa achirraa argachuu dandeessani. Wantoota gogaa yookaan daakuu tahan dura akkasitti waliin maktanii eega wantoota daakuu tahan waliin maktanii booda amma immoo wantoota dhangala'aa ta'an itti dabaltu kan akka aannanii, hanqaaquu fi zayitaa. Eegan akkasitti bukeessee booda sa'a tokkoof yookaan immoo hamma inni kufa'utti laastikaan keddaheen lafa kaha. Egaa kun akkuma agartan bukoon koo sa'a tokkoon booda kana fakkaata. Amma immoo sukkuumeen akka inni qilleensa bahuun taasisuutti jira. Qilleensi keessaa bahuu qaba waan ta'eef.
eega akkasitti tottolchinee booda irra deebi'uudhaan daqiiqaa 30 keddaanii lafa keenya. Daqiiqaa 30 booda kun kana fakkaata. Qofahee bareedee jira. Amma immoo hanqaaquu tokkoo fi aannan fallaana lama waliin makuudhaan gubbaa isaa irratti dibna. Kun immoo akka inni golden brown tahee cululuqee bifa isaa akka inni tolu. Bifti isaa akka inni tolu taasisa. Egaa amma ani ovenii koo qabsiiseen jira. Digirii Fahrenheit 350 daqiiqaa 20 bilcheessa. Egaa daqiiqaa 20 booda daabboon keenya kana fakkaata. Video kana hin jaallattan jedhee abdii guddaa qaba. Yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Haga video biraatiin walitti deebinutti nagaatti.